Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon Aamiin. Jaallatamtoota maatii Waaqayyoo, ijoollee haadha keenyaa qulqulleettii Dubaroo Maariyaam, hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kan taatan bakka jirtanitti nageenyi isin waliin haa ta'u. Akkuma kitaaba qulqulluutti waa'een uumamaa yoo ibsamu Waaqayyo jalqaba ardii fi samii uume. Guyyaa jalqabaa uumama 8 uume. Isaanis bishaan osoo adda hin qoodamin dura lafa uwwisee ture. Guyyaa lammaffaa bishaan adda qoodame. Hawaanis ni uumame. Guyyaa sadaffaa biqiltuutu uumame. Guyyaa afuraffaa addeessa, urjii fi biiftuu warra ifa kennantu uumaman. Guyyaa shanaffaatti warra bishaan keessa galanii fi allaattiiwwantu uumaman. Guyyaa ja'affaa warra lafa gogaarra jiraatantu uumaman. Hanga guyyaa ja'affaattis uumama gosa gosaan 21 uumee jira. Xumura irratti Addaamiin biyyoorraa uume. Haga Addaamitti uumama 22 ta'a jechuudha. Hewaanis lafee cinaacha Addaamirraa uumamtee jirti. Egaa wal hormaanni dhala namaa kamuu kanarraa eegala akka kitaabni nutti himutti. Uumama Waaqaa keessaa dhalli namaa isa tokko. Qacceen dhala namaa har'a lafa kanarratti baay'ate dhiira tokkoo fi dubartii tokkorraatii jenneerra. Addaamii fi Hewaan. Ijoolleen Addaam haga Nohetti wal horaa deeman cubbuu dalaganiin bishaan badiisaatiin liqimsamanii yoo dhuman Waaqayyo garraamummaa fi ajaja Waaqaatti buluu isaa ilaalee Nohen bidiruu tolchi, maatii kee hunda qabadhuu bidiruutti seenii jedheenim. Nohi ijoollee isaa 3 Seem, Yaafeetii fi Kaamiin akkasumas lubbu qabeeyyii gosa hunda keessaa dhiiraa fi dhalaa tokko tokko qabatee bidiruutti seene. Nohis waan Waaqayyoof qulqulluu ta'ee tajaajilaa tureef bishaan badiisaarraa baraarameera. Ijoollee Noh 3 keessaa Kaam ijoollee 4 godhate. Isaan kun Kuush, Misraayim, Fuuxii fi Kana'aan jedhamu. Arfan ilmaan Kaam keessaa Kuush ilmaan gafaa akka ta'e macaafa qulqulluu seera uumamaa boqonnaa 10 lakkoofsa 6 jalatti barreeffamee jira. Dhaloonni hortee Kuush dhaloota Kiristoosiin dura waan ta'eedhaaf qaccee dhaloota isaa hunda macaafa qulqulluu irraa argachuun hin danda'amu. Hortee Kuush keessaa Oromoon saba guddaa tokko akka ta'e garuu qorattoonni seenaa dhugeessanii dhalootatti dabarsaa dhufaniiru. Nuh ijoollee isaa 3 kanaaf dachee keessa jiraannu kana bakka 3tti qoodeefii jira. Macaafa kuffaalee boqonnaa 9 lakkoofsa 1 irraa kaasee seenaan kun barreeffameera. Carraa ijoollee 3 Noheef baheen Kaam abbaan Kuush laga Abbayyaa yookaan Giyoon yookaan Naayil qabatee dachee horteen Kuush irra jiraatu ammaa kana fudhatee akka wal horaa dhufe kuffaalee boqonnaa 9 lakkoofsa 11 irraa kaasee kan barreeffamedha. Dhaloonni kun waan dhagahanirraa kaanii amanuun Waaqa isaanii waliin walitti asaasaa ulfeeffachaa as ga'anii jiru. Kitaaba qulqulluu kakuu moofaa seera uumamaa keessatti raajaan Museen waa'ee biyya keenyaa yoo barreessu biyya Kuush jedhee barreesse. Kuush kan jedhame kunis maqaa ilmaati. Ilma Noh Kuush jedhamuun akka mogga'e kitaaba qulqulluurraa ni hubanna. Seera uumamaa keessatti qofaa osoo hin taane kitaaba kakuu moofaa hundumaa keessattuu bakka amma jecha Itoophiyaa jedhamee bakka bu'e kana keessatti kitaabni hundumtiyyuu Kuush jedhanii waamu. Akka fakkeenyaatti kitaabni faarfannaa Daawit afaan Hibruutiin barreeffame yoo ilaallu gama isaatiin Kuush ariifattee harka ishee gara Waaqaatti ol diriirsiti. Faarfannaa boqonnaa 68 lakkoofsa 31 jedha malee akka kitaaba afaan Giriikiitiin hiikame har'a Itoophiyaan harka ishee gara Waaqayyootti ol kaafti hin jedhu ture. Kitaaba dur raajaan Ermiyaas afaan Hibruutiin barreesse namni Kuush bifa isaa qeeransis babarruu ta'uu isaa geeddaruu hin danda'u. Ermiyaas boqonnaa 13 lakkoofsa 23 jalatti kaa'amee jira. Kunis uumama Waaqayyo jijjiiruun akka hin danda'amne yoo ibsudha. Museen intala warra Kuush fuudhee jira. Jecha Kuush jedhu kan afaan dhaloota Kiristoosiin dura jaarraa 3ffaa keessa
hayyootni Seetijiyaanti jedhaman kitaaba qulqulluu afaan Hibruurraa gara afaan Giriikiitti yoo jijjiiran Itoophiyaa jecha jedhuun bakka buusaniiru. Kunis ummata fuula gurraachaa Ethiopiis jechuudha. Kanaaf Oromoon bifti waaqaatuu akkuma kuushummaa fi Afrikummaa gurraachaa jedhee kan dhugeeffatuuf. Oromoon dhalootuma isaarraa kaasee waaqa tokkotti amanaati dhufe. Amantii waaqa tokkotti amanuu kanas mul'achuu ilma Waaqayyoo waan hubateef kiristaanummaa dursee fudhachuudhaan dhugoomfateera. Kanaafis ragaa fi fakkeenyummaa guddaa kan qaban Bataskaanni jaarraa afuraffaa kaasanii Oromiyaa keessatti hambaa ta'anii jiran hedduudha. Isaan keessaa jaarraa afuraffaa keessa kaawoloota akka holqa Mikaa'ela Qorontos, Maaramii Qarree Gohaa fi Maaramii Dhalataa Salaaletti kaasuun dandeenya. Akkasumas jaarraa shanaffaa, ja'affaa fi torbaffaa keessa kaawoloonni akka Maaramii Zeegamaal, kaawula holqa Sillaasee Caboo fi jaarraa torbaffaa keessa Abbaa Libaanoosiin kan bu'uureffame kaawala Dabra Libaanos eeruun ni danda'ama. Kaawolonni dinqisiisaan akka Tulluu Cuqqaalaa, Maaramii Adaadii, Dabra Tsiimoonaa, Qiirqos Hora Wancii, Tulluu Eegduu, Sillaasee Asabootii fi Gabreelii Qullubbiis naannoodhuma kana keessatti argamu. Akkasumas hambaawwan addunyaa irratti hin argamne keessattuu kitaabni Henook addunyaa irraa badee kan ture kan of keessatti qabate kaawalli Hora Dambalis Oromiyaadhumatti argamu. Kaawolonni kun seena qabeessa ta'anii umurii dheeraa lakkoofsanis tokko tokko yeroo ammaa gaaga'ama guddaarra jiru. Isaan keessaa tokko Shawaa Kibba Lixaatti kan argamu kaawala Makaana Sibaat holqa Sillaasee Cabootiin. Kaawalli kun kan ijaarame jaarraa ja'affaa keessa yoo ta'u tajaajilli jiraattota naannoo kanaatiif kennamu afaan isaan beekaniin waan hin taaneef hubannoo dhabanii dhiibbaa shakkitootaa dandamachuu hin dandeenye. Kanaaf yeroo ammaa kana kaawalli kun tajaajilli inni kennaa jiru baay'ee gadaanaa ta'ee agarra. Amantootnis daandii dhugaa kanarraa shakkitoota fudhatanii duwwaatti hafee jira. Namoota gara kaawala kanaa dhufan keessaa dargaggoota argachuun rakkisaa ta'aa jira. Haaluma wal fakkaatuun manni amantaa keenya tajaajila afaan Oromootiin wangeela barsiisuu dagachuurraa kan ka'e dhiibbaa shakkitoonni irraan gahaa jiran akkasiin ragaa ba'u. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyootiin inaman amiin. Kaayiniin illee kun ana malee homtuu as hin jiru. Agalgaaliin bakka biraatii deemanii dhufu jechuudha. Ji'arratti qaddafama. Torbaaniin immoo ana dhufu yaaxana jechuudha. Adeemsa kanaan egaa jirra. Maqaan koo Gaashoo Guutamaa jedhama. Ittaanaadha. Bara 1984 qabee qormaata guddaa fi dadhabbii guddaatu irra ture. Midhaan duraa mana sanbatee fi dajja salaamii gubuudhaan inni lammataa gataa piroostaantii fidanii bara 1996 asirratti meetirii 5 kan hin fagaanne masallaabeetii dhiyanii iddoo mana sagadaa keenya wayim bakka huccuutti geeddaratan jechuudhaan fidanii asitti ijaaranii bara 1984 lafuma awwaalaa kana wajjin qabee ortodoksiidhaaf iyyuu kan kallalabe. Amma immoo aangoo isaanii nu gararraa taasisuuf jaa xiqqaa ta'an mana saganamoonni kun hafee gataan isaanii hafee mana saganammoo yeroo namni keenya du'e uffatatti qayyaranne'anii lafa mana mandaa keenyarraa masallayaa keenyarraa kunoo kan meetirii 5 fagaanne irratti mana kana fidanii irratti ijaaranii kun dhiibbaa guddaa nu qaqqabsiisanii. Kanaaf immoo iyyata asii kaanee amma godinaatti deemne namni furmaata nu laatu hin dhabame. Lafa kana tootti gargaaramaa jiru. Kaloosaa biqiltuu kanallee irraa gurgurataa irra dhaabatoo jirru bulchaan gandaaf manaa jala bara 2010 lafa kan yaanii caasaasaa fudhatee qoodee amantaa pirooteestaantii ganda furfoo guuteetii kenne jechuudha. Lafti amma kenname kana osoo hin taane yoo nuuf danda'ame kenna adda addaa kenninee fi amantoota kana doorsifnee gara keenyatti fudhannee
amantaa kana dhuunfanna jedhanii waanta dubbataniif akka amantaan kun amantaa biraatiin dhuunfatamne nama 40 lubbuusaa dabarsee amantaa kanaaf kennee jiru akka dhuftanii nu jajjabeessitanii barnoota barbaachisaa akka nuuf kennitan isiniin jedha. Ogeessi seeraa nu gargaare dhimma kana nuuf raawwatee itti gammanna. Mana sasalatti mukaamaa sagaddaa maaltachi jira muka malee maaltachi jira faayidaa maalachi argattaa kan biyya addunyaatti amma beekamtee jirtu kanan warqaa busheessuudhaaf warqaa salpheessuuf jedhanii uummata keenya barumsa dhabaadhaan ija barumsa bal'aan qabneef naannoo kanatti miidhaa kan irratti fideera. Manneen amantaa gara lixa Oromiyaa keessatti argamanis rakkoon wal fakkaataan akkasii keessatti babal'achaa jira. Amantiin Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa keessatti maaliif hordoftoonni ishee lakkoofsaan xiqqaachaa dhufan yoo jenne inni jalqabaa tajaajila afaanii gahaa dhabuu isaaniiti. Gama biraatiin dhaabbileen maqaa amantaatiin hordoftoota amantaa Ortodoksii irratti duulan hedduudha. Daangoonni hiiqaddas ቅድስት ሥላሴ ትሜድፉሜ መቀሌ ትሜድፉሜ ናሙሱስ ዋስቡራ ትሜድፉሜ አዳራራ ግን ከሲሳ ይሄ ወራታ ሰሳው ኢሳይስ ፕሮቴስታንት አዳራሽ አሎታ አርማ ተሰከረከሰ ደረሰኝ እስራኤል ሃርሞኒሳ ኖርሜ ሃርሞኒሳ ሃርሞኒሽ እንጭጂ harus ada lesekan lagi, apa yang kita tuju? Lesek kata, jadi kita kata, manusia kata, mereka kata ini berbeda kasih dari sesuatu bersama lagi. Kanaaf wantoota sababa ta'an keessaa inni duraa tajaajila gahaan afaan isaan beekaniin kennamu dhabuudha. Maatiin Waaqayyoo kamiyyuu afaan kamiinuu kan dubbatan qooqa dubbatu saniin barachuu qabam. Kun ta'uu baannaan osoo hin dhagayin amanuun hin danda'amu waan ta'eef. Kanaaf mitiireen Iyyasuus Kiristoos gaafa guyyaa 50ffaa duuka bu'oota isaatiif qooqa hedduu kan laateef hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 2:1 duuka bu'oonni Kiristoos addunyaa hunda naanna'anii uummata Waaqayyoon gargar ba'an akka gara Waaqayyootti deebisaniif ajaja egaa deemaa maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluutiin saba hundumaa cuubuudhaan duuka bu'oota koo taa'isaa kan jedheef Maatiyos boqonnaa 28:19 irratti. Sababni inni lammaffaan amantaan Ortodoksii kan uummata kaaba Itoophiyaa qofa godhanii ilaaluudha. Kiristaanummaan dursa Itoophiyaa keessatti kan hin jalqabamne waan ta'eef beekumsa dhabuurraa kan ka'e malee kiristaanummaan karaa baha Itoophiyaa seenuudhaan suuta kallattii maratti kan inni babal'achaa dhufe. Akkuma olitti eerre amantiin kiristaanummaa biyya Oromoo ammaa kana dursee kan seene Ortodoksii Tawaahidoodha. Kunis jaarraa jalqabaarraa akka ta'e kitaabni eeran jiraatanis jaarraa afuraffaan ammoo moototni qulqullootni Abrahaa fi Asbahaa jedhaman Paappaasii jalqabaa qabatanii kaabaa haga kibba biyyattiitti yeroo deeman taabota dhaabaa turan. Yeroo sanitti taabotni hedduun Salaalee haga Jimmaatti akka dhaabbatan barreeffamni ni eeram. Isarraa eegalee hanga jaarraa 19ffaa sududaan adeemsa duuka bu'ummaatiin babal'ate. Jaarraa 13ffaa fi 14ffaa akkasumas 15ffaa keessa qulqulloota akka Aabboo Abbaa Takla Hayimaanotii fi duuka bu'oota Abbaa Takla Hayimaanot 12 amantichi bal'inaan lallabameera. Jaarraa 19ffaarraa eegalee garuu moototni Abbaa Irree amanticha dawoo godhachuudhaan waan socho'aa turaniif namoonni hedduun amantii mootummaa sanii godhanii ilaaluutu ture. Dhugaadha. Mootummootni sun safuu Oromoo cabsanii afaan qawweetiin yoo gabroonsan qeesonnis bal'inaan kan duraanii caalaa gara biyya Oromoo seenuudhaan uummatichaaf barumsa gahaa osoo hin kennin cuubaniiru. Kan sirnichaan deeggarsa argachuu barbaadanis akkasumatti kan fudhatan turaniiru. Warri hafan ammoo amantaa biraa filataniiru. Egaa gochootni jaarraa 19ffaa as turan kun hubannoo dhabuurraa gocha raawwataman waan ta'aniif dogongora isaan hubannoo dhabuurraa raawwataniin amantaa saba tokkoo kan lamaa taasisuun dogongora.
amantaan kun amantaa Amaaraati malee ani Oromooti miti jedhu. Waaqayyo an fannifame Amaara bichaadha. Hundumaaf miti. Gurraachafis adiidhafis hundumaaf fannife Waaqayyo malee. Yookaan Amaara yookaan Tigiriidhaaf miti. Alamiidhaaf Waaqayyo fannifame. Qormaata amantaa Ortodoksii Tawaahidoo irra gahaa tureef aarsaa lubbuu namoota kaffalan keessaa Abune Phexros fudhachuun ni danda'ama. Abune Phexros osoo aangoo phaaphaasummaatti hin muudamin dura maqaan isaanii Ganamaa Magarsaa Badhaasaa turan. Abune Phexros naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaatti dhalatan. Abbaan isaanii Badhaasaa Guddaa, haati isaanii Jaallee Masoo jedhamu. Firoonni Abune Phexros ammallee idduma Abune Phexros itti dhalatan jiru. Yeroo sanitti biyyattiin phaaphaasota hedduu qabaattus amantii fi biyya isaaniitiif wareegama lubbuu kan kaffalan Abune Phexros qofadha. Abbaa gaarii Phexros Oromoo yoo jenne ittiin guddatu. Warra beekumsa dhabuudhaan uummanni Oromoo kiristaanummaa dirqameet fudhate malee kiristaana hin turre Oromoon waaqa tokkotti hin bulu jedhaniifillee abbaan kun ragaa dhugaa Oromoon kiristaanummaa waliin as ga'uusaa ni ibsa. Gaaffii guddaa fi inni olaanaan hordoftoota irraa ka'aa jiru kitaabni qulqulluun afaan Oromoo samaanaa ahaduun nuuf dhiyeessaa kan jedhudha. Kanarratti hojiin eegalamus haga yoonaa xumuramuu dhabuunsaa rakkina guddaadha. Gama biraatiin rakkinoota gama afaaniin jiran kana furuudhaaf sochiin mana kiristaanaatiin taasifame gadi aanaadha. Sochiin guddaan manni kiristaanaa gama afaan Oromootiin taasifame bara 2008 kitaabni Qiddaasee afaan Oromootiin Paatriyaarkii Qulqulluu eebbifamuun Abbaa Maatiyaasiin eebbifamee Oromiyaa keessatti hundumti akka itti tajaajilaman ajajni darbuu isaati. Ajajni kun garuu kutaa lallaba 2-3 hin caalle qofatti kabajamee agarra. Rakkinni hanqina tajaajila afaan Oromoo kun Oromiyaa keessatti kan hammaate ta'uura darbee waggoota 20 hin caalle keessatti uummanni miliyoona 3 ol ta'u amanticha waan gadhiiseef isa kanaaf furmaata hundeerraa fiduuf waldaan guutummaa biyyattiitti afaan Oromootiin socho'u ijaaramuu akka qabu amanamee bara 2004 ijoollee Ortodoksii Tawaahidoo fi dhalattoota naannoo Oromiyaatiin waldaan jalqabaa afaan Oromoo Finfinnee Birbirsa Goorootti hundaa'e. Waldichis waldaa Nehemiyaa jedhamuun yeroo muraasaaf erga ture booda bara 2006 irraa eegalee waldaa duuka bu'ootaa jedhamuudhaan sochii eegale. Hundaa'uun waldichaas xiinsammuu namootaa keessatti yaada duraanii sana isa gaarii hin taane balleessuu irraa eegalee tajaajila kanaaf karaa bal'aa saaqee jira. Ilaalcha namootaa keessumattuu gara miidiyaa elektirooniksiitiin jijjiiruu keessatti shoora olaanaa kan taphate ta'us hojiin waldaa kanaan eegalame Oromiyaatti abdiif kaka'umsa hedduu mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti uumee jira. Waldaa duuka bu'ootaa dhugaa dubbachuudhaaf mana amantii Ortodoksii keessatti kan bakka bu'iinsa hin qabne hojii daangaa hin qabne akka hojjetu tana mana kanaan duras immoo hojjechaa ture kitaaba adda addaatis barreessaa ture matseetiillee barruu adda addaa barreessaa ture keessattuu immoo intarneetii fi waa'ee teekinooloojii ammayyaatiin kan hojjechaa ture ijoollee Oromoo biyya alaa jiru biyya keessaa jiru kan hojjechaa ture kun kan jajjabeeffamuu fi kana caalaan itti fufuudha. Kanaafuu ani wanni jedhu beektonni Oromoo qabaattonni Oromoo itti hirmaachuu qabanii jira. Waldaan kun Beeta Kinetii irraa beekamtii argachuudhaaf bara 2006 irraa eegaleen abdiin eeggachaa jiraatus kutaawwan lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi Wallagga Lixaarraa beekamtii fudhatee imala tajaajila isaa cimsateera. Akka fakkeenyaattis biloogii afaan Oromoo jalqabaa bara 2004 maaddii jaalalaa kan jedhu fuula feesbuukii jalqabaa bara 2004 sagalee dhugaa Ortodoksii kan jedhu banee miidiyaa saba himaalee irratti namoota ilaalcha sirrii hin taane amanticha irratti darbataniif deebii laachuu eegaleera. Isa kana arguudhaanis
namoonni akka dhuunfaa fi akka waldaatti afaan Oromootiin waa'ee amantaa Ortodoksii bal'inaan barreessuu eegalaniiru. Gama kitaabaatiinis kitaabota bu'uuraa ta'an kan akka bu'uura amantaa qulqullootaa fi ayyaana yaadannoo isaanii kan biroos maxxansiisee raabsuu eegaleera. Barruu afaan Oromoo sagalee dhugaa jedhus maxxansuudhaan raabsuu eegaleera. Kanattis namoonni ni gammadan. Yaa'ii afaan Oromoo baadiyyaa haga magaalaatti diriirsee socho'uu eegaleera. Yaa'ii irrattis namoonni hubannoo dabalataa akka argataniif keessumattuu artistoota hirmaachisuun diraamaa hafuurawaa akka dhiyeessan taasiseera. Kitaabni Galatoo bara 2008 eebbifames akka bakka hunda dhaqqabu keessumattuu lixa Wallaggaarraa luboota fiduudhaan Shawaa keessatti akka ittiin tajaajilli eegalamu taasifameera. Bittaa hadhaa ta'een warra qabanis arjummaa kee baraarii bamaa kan ta'e ana galuucha keetis yaadadhu daawwataa uffata kee baay'isii qabeenya kees eebbisii. Waaqayyoo mirgaatii nama ta'uu karaa dhabusee jaalalaa nageenyaan darban namoonni isaanii takka deebisu waa'ee namoota galaanaa lafa badeemaniif ni kadhannaa. Nyaata isaanii guyyaa guyyaatti akka isaanii kennuuf jecha waa'ee namoota beelanii fi butaniif ni kadhannaa. Kan ta'e qurbaana qulqulluu kanarraatii haa fudhatu qulqulluu kan hin taane garuu fudhatanii seexanaaf kan qophaa'e ibidda gahannamaan akka gubanneeti garaa isaatti ammeenya kan qabu yaada addaa sagaagalummaa kan qabu jiraatin yaadini xuyyaa qabootii qulqulleessee dhiqadhee qulqulluu akkuma taasise akkasumas immoo sababa keessaniitiif itti gaafatamummaan irra hin jiru cubbuun keessan isinitti deebi'a malee qulqullummaadhaan taatanii fudhachuu baattanii badiisa hunda keessan irra ga'uurraatii ani qulqulluudha. Fayyinaa kan kadhannu kabajaan kan nu qabdu yaa qulqulleetti Maariyaam gammadii. Yeroo hundumaa birmadurree kan taatu gooftaan keenya kan nu geesse haala Kiristoos cubbuu keenya kan nu geessu galataan yakkamaa hin banne gara walitti kadhannaa keenya wal lubbaati. Jecha wangeela qulqulluu akka dhageenyuuf akka simaanuuf isa walteessee akka gammamu kan akka hin geenye kun taasiste hundaa kan gabdaa gootoo waaqayyo gooftaa keenyaa siif galanni ni ta'a. Daballee jecha wangeela kee qulqulluu laphee keenya akka barreessituuf si kadhannaa. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos karaa inni ittiin nu seenu karaa isaa kee kanatti kadhannaa keenya fudhadhu. Duratti lammiiwwan keenya irratti dhiifamaa kee fardummaa kee ergi tokkicha ilma keetiin siif galanni. Nisan gabara baratame.
dhaloota afuuraa hedduu iddoowwan seena qabeessa Oromiyaa keessatti argamanitti adeemsisaa tureera. Obboloonni biyya alaatti argaman dhiibbaa warra isaan hojjechiisan irraa kan ka'e amantaa isaanii kan hin jijjiiranne koorsii dhaabbataa diriirsee waggaa 2 ni barsiisa, ni gorsa, walitti qabee isaan ni to'ata. Warra koorsicha xumuraniifis waraqaa raagaa fi barroo qopheessee jajjabeessa. Biyya alaattis sagantaa garaagaraa akka qopheessan wal jajjabeessuun haala ni mijeessa. Kana malees waldaan kun uffata aadaa Oromoo fi afaan Oromootiin amantiin isaa akka dagaaguudhaaf hojii hojjeteen miidiyaaleen addunyaa gabaasaatii jiru. Ayyaanni cuuphaa guyyaa har'aa hordoftoota amantaa Ortodoksiitiin sirna ho'aadhaan kabajamee oole. Waldaan duuka bu'oota jedhamu kan waldaa Ortodoksii waldaan Oromiyaa keessatti tajaajila hafuura afaan Oromoo kennu Finfinnee keessatti kaleessa ayyaana jala bultii Kataaraa irratti ammoo ayyaana cuuphaa Finfinnee bakka hurufa boombii yookaan jaan meedaa jedhamutti yeroo jalqabaaf sagantaa afaan Oromootiin haala gurmaa'een hirmaateera. Yeroo jalqabaaf taabota maaramii kiiloo 5 kabajuudhaan waldaa duuka bu'ootaaf gamtaan tajaajiltoota hafuuraa kan afaan Oromoo faarfannaa afaan Oromoo fayyaa aadaa uffatanii hanga hurufa boombiitti deemaniiru. Seenaan kun baay'ee kan nama gammachiisu ta'uu karaa feesbuukii gurmuu kanaa beeksisameera. Sirni gadaa bulchiisa siyaasa Oromoo malee amantaa miti. Amantaan kan dhuunfaati. Sirni gadaa garuu kan Oromooti. Sirnattiin wal bulchan. Sirna kana keessatti amantaa kamuu hordofuudhaaf mirga qabu. An Oromoo dhaloota kiyya Oromoo waan ta'eef Ortodoksii keessa ture umurii kiyyaan waggaa 45 hojjetaa tureera. Tukkunnaa callaa. Amma immoo aadaan kee dhuftee jedhanii na gaafatamee hayyuun qortee addii an jiru hojii kiyya keessa na qabanee na fuudhanii jenna aadaa kiyyaa kennaa rabbi naa kenne jedhee seeneera. Namni na dhoogullee hin jiru anis of dhooggisaaf hin danda'u. Ahiga ammaal agalgilootii beekee Egzaabeerii Ortodoksii keessa jira abbaa gadaati ammal. Ammallee dhalli boruun qinee maahileetiin illee dhaabadha. Qinee maahileetiin qeesolee waliin adal agalgiloosa aqwaarratee jiru. Agalgiloosa san keessallee barnoota isaanii kennisaa jira. Barnoota isaanii isaanis arraba gaarii na deebisan mal lakkii kenna caala waan jiran higa ammaa dhaggeen jiru karaa kiyyaa. Goototni dachee Oromiyaa durirraa kaasanii amantaa fi aadaa isaanii qabatanii biyya isaaniitiif wareegamaa turan kanneen akka Abeebee Tufaa Araddoo, Jeneraal Taaddasaa Birruu, Hayilamaariyaam Gammadaa, Leetinaal Koloneel Abdiisaa Agaa, Dajjaazmaach Garassuu Dhukii fi Agaree Tulluu akkasumas yeroo ammaa kan lubbuun jiran Asaffaa Shaaroo Lammiifaan illee amantaa kana qabatanii biyya isaaniitiif lolaa turan. Tasgaara dhaqxuuse. Tasgaara akka nama baraadhu. Sillaasetti. Hoggan nyaanna malee hoggaa oliif gadi kaannu san erga sabbaatii qabannee masqalii dhungannee waata akka akkaatti hin jiru. Sooma. Egaa kana hundumaa hubanne furmaanni inni guddaan si'achitti ta'uu qabu tajaajila afaan Oromootiin taasifamu irratti cimanii hojjechuudha. Kana yoo jedhamu ammoo tajaajilli afaan Oromoo kun tajaajila qabatamaa ta'uu qaba malee akkuma yeroo dheeraadhaaf bakka hedduutti argaa jirru tajaajila agarsiisaa yookiin saampil qofa ta'ee hafuu gonkumaa hin qabu. Furmaan inni biroon maal inni? Isinoo maal jettu? Maaltu ta'uu qaba? Galanni Waaqayyoof haa ta'u.